Famtuun seeraa mana amala sirreessaa keessa jiran dhimma isaanii karaa dhagaa halaalaatiin akka hordofan taasifamee jira. Bu'uuma kanaan dhimmoonni oliyyannoof kallattii dhiyaatanii furmaata argatan keessaa manneen murtii sadarkaa sadanitti dhimmi 1,181,762 dhagaa halaalaatiin keessummeeffamee abbootii dhimmaa 358,290 tajaajila argatanii jiru. Gama birootiin abbootiin dhimmaa gara mana murtii birootti tajaajila dhagaa halaalaa gaafataniif haalli mijatee namoota 41,337 tajaajilli kennamee jira. Bara kana bifa addaatiin tajaajila dhagaa halaalaa sadarkaa gandaatti gadi buusuudhaaf karoorfamee wiirtuun 451 hundeeffamee dhimmoonni 45,291 dhagaa halaalaatiin keessummeeffamuu danda'amee jira. Abbootiin dhimmaa gara mana murtii itti aanutti qaamaan deemuu osoo isaan hin barbaachisin sirna faayilaa elektiroonikaa fayyadamuudhaan tajaajila akka argatanus taasifamee jira. Haaluma kanaan sadarkaa manneen murtii sadanitti dhimmoonni oliyyannoo irratti gaafatame 55,391 keessaa 53,358 yookaan parsantiin 96.33 tajaajila faayilaa elektiroonikaatiin keessummeeffamuu danda'amee jira. Gama himata kallattiitiinis galmeen 17,995 karaa faayilaa elektiroonikaatiin akka keessummeeffamu taasifamee dhamaatiin hawaasa keenya akka hafu taasifamee jira. Tajaajila kan akka murtii ajajaaf komii kan kana fakkaatan ilaalchisee dhimmoonni 362,116 faayilaa elektiroonikaatiin ergamee namoonni 324,820 tajaajila dhiyeenyatti akka argatan taasifamee jira. Akka waliigalaatti tajaajila gama kanaan kennameen baasiin qarshii biiliyoona 1.7 ta'u uummatarraa hambisuun danda'amee jira. Gama birootiin hawaasni keenya yeroo gara mana murtiitti dhufu kenna tajaajila baasii heerummaa irratti mirgaaf dirqama isaa beekee hubatee tajaajila mana murtii irraa iftoomina uumuudhaafis hojii hojjetameen sadarkaa mana murtii sanitti namoota 1,620,272 adeemsa kenniinsa tajaajila baasii heerummaa irratti hubannoon kennamee jira. Manneen murtii Oromiyaa gara tajaajila waraqaa maleessaatti ce'isuuf imala taasifamaa jiru milkeessuuf galmee waraqaadhaan jiran gara soofti kooppiitti jiruudhaaf hojii hojjetameen ture mana murtii sadarkaa sadanitti galmee miliyoona 1,269,464 iskaan godhamee gara soofti kooppiitti jijjiiramee galmeen 844,319 sarvarii irratti fe'amuu danda'amee jira. Sirna bulchiisa dabaree abbaa dhimmaa teknooloojiin deeggaramee fayyadamuudhaan manneen murtii sadarkaa sadanitti galmeen 4,446,940 sirna kanaan akka tajaajilaman godhamee komiin keessummeessaadhaan wal qabatee ture akka hafu taasifamee jira. Tajaajila ergaa gabaabaa fayyadamuudhaan abbootiin dhimmaa bakkuma jiran irraa sadarkaa dhimmi isaanii jiran irra jiru beekuu akka danda'anuuf namoonni 200,664 keessummeeffamee baasiin qarshii miliyoona 400 miliyoona 13,128 hambisuun danda'amee jira. Kana karaa dhaqqabamaan itti mirkanaa'u keessaa tokko kan ta'e dhaddacha dhaabbiif naannawaatiin hundeeffamee jiruun dhimmoonni 16,226 keessummeeffamee jira. Manneen murtii guyyoota sanbataaf ayyaanaa banaa ta'anii tajaajila akka argatan godhamee hojii hojjetameen galmeen 14,336 keessummeessuu danda'amee jira. Karoora yeroo gannaatiinis sadarkaa manneen murtii sadanitti galmeewwan 34,308 furmaata argatee jiru. Hojii mana murtii aadaa ilaalchisee. Manni murtii aadaa hawaasni naannichaa seera aadaaf duudhaa bu'uureffachuudhaan waldiddaa isaa akka hiikatu taasisuu, dhugaaf haqa baasuu, hariiroo hawaasummaa cimsuu fi hawaasni keenya gara duudhaa ganamaa isaatti akka deebi'u kayyeffatamee labsiidhaan ba'uunsaa ni beekama. Manni murtii aadaa bu'a qabeessa taasisuudhaaf hojii dandeettii jaarsolee mana murtii aadaa cimsuu biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa sadarkaa jiran waliin ta'uudhaan leenjiin jaarsolee mana murtii aadaa 24,306 ta'aniif karaa yuunivarsiitota naannoo keenya jiraniif ilqisootiin kennameefii jira. Gama biraatiin barri kun bara walakkeessa hojii jaarsolee mana murtii aadaa waan ta'eef jaarsolee mana murtii aadaa hawaasa ganda isaaniitti dhiyaatanii hojiin isaanii akka gamaggamu taasifamee jaarsoleen 703 filannoo ummataatiin jaarsolii biraatiin akka bu'an godhamee kan hafan akka itti fufan godhamee jira. Gaaddisni mana murtii aadaa bara kana 629 tilmaama baasii qarshii miliyoona 609 ta'uun ijaaramee itti galanii jiru. Gama raawwii mana murtii aadaatiin yommuu ilaalu akkuma kaleessa kabajamoo pirezidaantiin gabaasa keessa dhiyeessan sadarkaa mana murtii aadaa lamaanitti galmeen 410,041 dhiyaate keessaa galmeen 386,649 yookaan parsantii 94.3 irratti furmaatni kennamee jira. Murtiiwwan manneen murtii aadaatiin kennamaa jiran akka hubatuu fi har'aa baratu murtiilee barsiisoo jildii lammaffaan murtee 480 of keessaa qabu jildeeffamee ba'ee jira.
Manni murtii aadaa uummata keenya gara aadaaf duudhaa isaatti deebisuudha jiraachuun haqa mirkaneessuun bira darbee dhimmoonni kun gara mana murtii idileetti dhufanii baasii silaa ba'uu danda'u qarshii gara biliyoona 1.9 uummatarraa hambisuun danda'amee jira. Carraa kanaanis jaarsolee mana murtii aadaa kaffaltii tokko malee hawaasa isaanii tajaajilaa jiranii fi duudhaa oromummaa bakkatti akka deebi'u gahee isaanii taphachaa jiran galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Mirga haqa argachuu lammiilee mirkaneessuuf qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa dhimma murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannoo addaatti kennamee hojjetamaa jira. Qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa mana murtii qofaan kan galma ga'u waan hin taaneef qindoominni qaamolee adda addaa kan gaafatudha. Kanaafis qaamolee gahee qaban jaarsolee biyyaa, abbootii amantaa, qaamolee haqaa, abukaatota dhuunfaa fi qaamolee ragaa kennan waliin mariin bal'aan gaggeeffamaa turee jira. Ragaan sobaa qulqullina tajaajila abbaa seerummaa irratti fidu xiqqeessuudhaafis maanuwaaliin ittisa ragaa sobaa qophaa'ee koreen ittisa ragaa sobaa sadarkaa gandaaf aanaatti akka hundeeffamu ta'ee hojiitti galanii jiru. Gama biraatiin sirna kakuu mana murtii aadaa qajeelfama itti qopheessuudhaan mana murtii idileetti akka madaqu gochuudhaan qulqullina tajaajila abbaa seerummaa irratti gumaacha fidu godhamaa jira. Gama keessoo manneen murtiitiin qulqullina mirkaneessuuf galmeen oliyyannoo mana murtii taanutti ilaalamaan diigamanii fi hanqinni isaanii xiinxalamee tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamaa turee jira. Gama kanaan manneen murtii sadarkaa jiran haala qabatamaa manneen murtii isaaniitiin xiinxala gaggeessuudhaan bu'aa isaa irratti akka mari'atan taasifamee hanqina mul'atu madaallii raawwii hojii nama dhuunfaatti hidhamee tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu taasifamaa jira. Hojii gama kanaan hojjetameen raawwiin jiru akka waliigalaatti sadarkaa manneen murtii sadanitti giddugaleessaan diigamuun dhimmootaa gara parsantii 7.9 gadi xiqqeessuun danda'amee jira. Haaluma kanaan dhimmi bara kana manneen murtii taanutti dhiyaatanii oliyyannoo furmaata argatan galmee 51,504 keessa galmeen 47,389 yookaan parsantii 92.1 kan cime ta'uu agarsiisa. Gama biraatiin galmeewwan murtii argatan oliyyannoon ittiin gaafatamne odiitii galmee murtii boodaa gaggeessuudhaan sadarkaa manneen murtii sadanitti galmeewwan 48,152 sakatta'ame keessa kan hanqina qaban parsantii 6.19 irratti gadi xiqqaachuu danda'ee jira. Kanaaf bu'aa odiitii galmee murtiin boodaatiinis qulqullinni galmee murtii argate gara parsantii 93.81 irratti gahuu danda'ee jira. Hojii deeggarsa seeraa bilisaa ilaalchisee namoota harka qalleeyyii ta'an dubartootaaf daa'imman deeggarsaaf gorsa seeraa abukaatoo ittisaa mana murtii keessatti jiranii yuunivarsiitota adda addaa waliin ta'amuudhaan sadarkaa manneen murtii sadanitti namoota 38,215 tajaajilli deeggarsa seeraa bilisaa kennamee jira. Gama birootiin qulqullinni murtii dabaluudhaaf maashinii sagalee olmaa daddachaa waraabu fayyadamuudhaan dhimmoonni 174,500 waraabamee akka qabamu taasifamee jira. Bilisummaan abbaa seerummaa wabii kabajamuu mirga lammiilee yoo ta'u ummanni mana murtii loogii fi gartummaa irraa bilisa ta'etti tajaajilamuudhaaf mirga qaba. Gama biraatiin manneen murtiif abbootiin seeraa bilisa ta'uu qabaachuun qofti haqa baasuu waan hin dandeenyeef hojiin abbaa seerummaa itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjetamuu qaba. Kanaaf bilisummaaf itti gaafatamummaa wal madaalaa ta'e akka jiraatu hawaasni mana murtii itti gaafatamummaa isaa hubatee bilisummaa akka hojjetu gochuuf hanqina naamusaa uumameefis itti gaafatamummaa mirkaneessuuf waliin wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan hojii naamusa dagaagsuu namoota naamusa gaarii fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii hojjetan jajjabeessuuf beekamtii kennuu madaallii raawwii isaanii wal qabsiisuudhaan waggaa waggaatti yaa'ii abbootii seeraa irratti beekamtiin kennamaa jira. Gama biraatiin itti gaafatamummaa mirkaneessuufis namoonni duudhaaf naamusa hojii abbaa seerummaa cabsanii badii naamusaa raawwachuun isaaniitti mirkanaa'e namoota 318 irratti tarkaanfiiwwan adda addaa akeekkachiisaa adabbii mindaa fi sadarkaarraa gadi buusu akka hanga hojiirraa geggeessuutti tarkaanfiin fudhatamee jira. Tarkaanfiiwwan naamusaa fudhataman kana keessa abbootiin seeraa badii naamusa cimaa raawwachuudhaan hojiirra akka geggeeffaman murtaa'e namoota 9 fi abbootii seeraa sababa gahaa malee hojii isaaniirraa dhabamuudhaan akka hojiirra geggeeffamuun murtaa'e namoota 9 walumaa galatti abbootiin seeraa 18 gumii bulchiinsa abbootii seeraatti dhiyaatanii kan irratti mirkanaa'ee fi murtii dhumaatiif caffee kabajamaa kanaaf maqaaf gosa badii raawwatan waliin miiltoo gabaasa ta'e waan dhiyaateef akkanaa mirkanaa'u kabajaan gaafadha. Tajaajila abbaa seerummaa bu'a qabeessa taasisuu dhimmi gaarummaa bulchiinsa keessoo fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuu dhimma murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaatti kennamee hojjetamaa turee jira. Gama biraatiin tajaajila abbaa seerummaa gara e-koortiitti ceesisuudhaafis hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan humna namaa haala baay'inaa fi walxaxiinsa hojii wal simsiisuudhaaf rakkoo humna namaa sadarkaa aanaatti jiru hiikuuf gargaartota abbootii seeraa mana murtii aanaa 100 leenjii hojii duraatiif instituutii leenjii qorannoo seeraa Oromiyaa galanii jiru. Gargaartota abbootii seeraa mana murtii aanaa 88 ta'an kurmaana sadaffaa keessatti caffee kabajamaa kanaaf dhiyaatanii muudamanii hojiitti galanii jiru. Gama biraatiin gargaartota abbootii seeraa leenjii hojii duraa ilqisootti fudhatanii
mana murtii aanaatti ramadamanii hojjechaa jiran naamusaaf dandeettiin isaanii karaa gumii bulchiisa abbootii seeraatiin ilaalamee kaadhimamtoonni abbootii seeraa 94 muudamaaf dhiyaatanii jiru. Mul'ata manneen murtii qabatan milkeessuuf iftoominaaf maqaa gaarii manneen murtii cimsuuf amantaa uummataa horachuuf hojii koominikeeshinii dhaabbilee miidiyaa naannoo fi biyyoolessaa waliin sagantaawwan idileef al-idileetti mijeessuudhaan qindoominaan hojjetamaa turee jira.